Ibsa ejjennoo mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa. Manni maree paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa hundeeffama isaa irraa jalqabee hojiiwwan ijaarsa sirna dimookiraasii biyyi keenya jalqabde galmaan gahuu dandeessisan hojjechaa turee jira. Paartilee siyaasaa miseensa mana marichaa gidduutti aadaan garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qaban waliif kabajuu, wal morkuu fi waltumsi madaallii isaa eeggate akka cimaa deemu taasisuun dhimmoota dantaa biyyaa fi naannoo keenyaa kan waloo ta'an irratti waliin tumsa taasisuun akka dagaagu tattaaffii gochaa turree jirra. Aadaan siyaasaa wal balleessuu fi wal diiguu biyya keenya bara dheeraaf itti beekamtu akka sirratu, sirni dimookiraasii paartilee hedduminaa akka jiraatu, paartileen siyaasaa yaada, karooraa fi imaammata biyyaa waliin qaban ijaaruuf baafatan uummataaf dhiyeeffachuun wal dorgommii bilisa, nagahaa fi dimookiraatawaa gaggeessuun aangoon sagalee fi murtee uummataa qofaatiin ittiin argamu ijaaruuf tattaaffii biyyaa keenya jalqabde akka galmaan ga'uuf gahee olaanaa taphachaa dhufnee jirra. Gama biraatiin manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa wiirtuu ijaarsa aadaa dimookiraasii paartileen miseensa mana marichaa garaagarummaan ilaalcha siyaasaa qaban waliif kabajuun yaadaa fi ilaalcha siyaasaa qaban bilisummaa keessatti tarkaanfachiisuun dimookiraasiin ittiin shakaalamu ta'ee tajaajiluun ijaarsa sirna dimookiraasii biyya keenya keessatti gahee isaa bahaa turee jira. Haaluma kanaan manni maree waloo keenya filannoo mana maree naannoof biyyoolessaa marsaa 7ffaa nagaa bilisaa fi fakkeenya dimookiraasii biyya keenyaa ta'ee akka xumuramu xiyyeeffannaa guddaa kennuun hojjechaas turee jira. Aadaan siyaasa maqaa wal balleessuu fi wal diiguu biyya keenya bara dheeraa itti beekamtu akka sirraa'u paartiin siyaasa miseensa mana marichaa gidduutti wal morkii yaadaa madaallii isaa eeggate gaggeessuun filannichi dimookiraatawaa bilisaa fi nagaa ta'ee akka xumuramu tattaaffiin taasifamee jira. Hojii bara kanaa keessattis filannoo marsaa 7ffaa milkeessuufis jecha manni marichaa karoora of danda'e qopheessuun hojjechaa kan ture yoo ta'u, rakkooleen adeemsaa fi raawwii filannichaa keessatti mul'atan kamuu marii fi marabbaa qofaan akka furmaata argatu, rakkoon seeraan furmaata argachuu qaban gara seeraatiin akka furmaata argatan taasisuun filannoon marsaa 7ffaa karaa fakkeenya dimookiraasii fi filannoo itti aanuuf bu'uura gaarii kaa'uun dandeessisuun akka xumuramu manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa tattaaffii gochaa turee jira. Haaluma kanaanis rakkoolee adeemsa filannichaa keessatti mul'ataa turan hedduu furmaata argachaas deemee jira. Manneen maree waloo sadarkaa godinaa bulchiinsa magaalaa fi aanaa ijaaramanii hojii qabatama keessa akka galan adeemsa filannichaa nagaa bilisa dimookiraataa fi haqa qabeessa akka ta'u gahee olaanaa qaban akka bahan taasisaas turree jirra. Yaa'ii iddilee 14ffaa irratti adeemsa filannichaa fi raawwii karoora hojiiwwan gurguddoo mana marichaa ji'oota 9 bara 2018 hojimaatnii fi gabaasni adeemsa filannoo marsaa 7ffaa qorachuudhaan ciminnaa fi hanqinnoota mul'atan adda baasuun kallattii filannichaa karaa bilisaa fi dimookiraataa ta'een xumuruu dandeessisu kaa'uun paartileen miseensa mana marichaa gahee olaanaa qaban akka bahan taasisamaas turee jira. Yaa'ii iddilee mana marii waloo paartilee siyaasaa 14ffaa irratti adeemsi filannoo marsaa 7ffaa dimookiraatawaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu isaa ibsa ejjennootiin mirkaneessuudhaan miseensi mana marichaa gahee olaanaa qabu akka bahu kallattiin kaa'amee hojii qabatama keessa galuun filannichi nagaa dimookiraatawaa fi bilisummaa yaadaa kan ittiin mirkanaa'e ta'ee akka xumuramu taasisuuf tattaaffiin guddaan godhamee jiras. Bakka bu'oonni paartilee siyaasaa mana marichaa bobbii dirree taasisuun adeemsa filannichaa qaamaan iddoo paartiin isaanii itti dorgometti argamanii akka hordofan manneen marii godinaa fi aanaaleef deeggarsaaf hordoffii taasisuun filannichi karaa nagaa bilisaa fi dimookiraatawaa ta'een gaggeeffamee xumuramuu gahee olaanaa akka taphatanis taasisaa turree jirra. Walumaa galatti manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa filannoon mana maree naannoo fi biyyoolessaa marsaa 7ffaa dimookiraatawaa fi bilisa ta'ee akka xumuramu gahee olaanaa taphatee jira. Adeemsi filannichaa miidiyaan akka deeggaramu manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo keenyaa gahee olaanaa taphatee jira. Kana ta'uu isaatiinis qoonni yeroo miidiyaa iddileen gaggeessee ture milkaa'inna hedduun argamee jira. Uummanni keenya
sochii qaamoleen farra nageenyaa ergama diinota biyya keenyaa fudhatanii filannicha karaa nagaan gaggeeffamee akka hin xumuramne taasisaa turaniif osoo hin jilbeeffanne filannoon marsaa torbaffaa karaa nagahaatiin akka xumuramu tumsa taasisaa tureef aarsaa uummanni keenya dimokiraasiif kaffaleef beekamtiin kennamuun akka qabu walii gallee jirra. Uummata keenyaaf galataa fi kabajni olaanaan kan malu ta'uu isaa jala sararuun ni galatoomfanna. Qaamoleen mootummaa nageenyaa kabachiisan sochii duula na filadhaa dirree irratti paartileen siyaasaa miseensa mana maree keenyaa taasisaa turan rakkoo nageenyaa tokko malee akka gaggeeffamu eegumsa taasisuudhaan ifaajii humnoonni farra nageenyaa ergama diinota biyya keenyaa raawwachuuf jecha filannicha gufachiisuuf taasisan fuuldura dhaabbatee aarsaa kafaluun filannichi karaa nagahaatiin akka xumuramu qaamoleen nageenya naannoo keenyaa fi federaalaa aarsaa kafalaniif filannichi nagaa akka xumuramu gahee olaanaa taphachuu isaaniitiin aarsaa kafalaniif beekamtii kennuun sadarkaa olaanaatti galatoonfannee jirra. Miseensonnii fi deeggartoonni paartilee siyaasaa miseensa mana maree waloo keenya naamus dimokiraasummaa fi obsi filannichi karaa nagahaa bilisaa fi dimokiraataa ta'een akka gaggeeffamu aadaan dimokiraasii garaagarummaa yaadaa waliif kabajuu akka dagaagu marii obbolummaa fi kabajni yaadaa akka jiraatu karooraa fi imaammata paartileen siyaasaa dhiyeeffataniif kennaa turan ijaarsi sirna dimokiraasii biyyaa fi naannoo keenyaa tarkaanfii tokko fuulduratti deemuu isaa kan agarsiisu kan dinqisiifamuu fi jajjabaatee itti fufuu akka qabus ilaallamee jira. Walumaa gala qophii filannoof taasifame irraa jalqabee sochiin duula na filadhaa fi wal morkiin paartilee siyaasaa gidduutti gaggeeffamee ture yeroo kamuu caalaa yookiin haala kanaan dura deemsa dimokiraasii biyya keenya keessatti argamee hin beekneen karaa dimokiraatawaan bilisaa fi haqa qabeessan ta'een raawwatamaa kan ture ta'uu isaa irratti waliigaluudhaan manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa caamsaa 27 bara 2018 gaggeesseen adeemsaa fi raawwii filannoo biyyoolessa marsaa torbaffaa mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree caffee gamaaggamuudhaan dhimmoota gurguddoo armaan olitti caqasaman kana irratti waliigaluudhaan ibsa ejjennoo qabxii 9 of keessatti qabaate kana akka armaan gaditti baafannee jirra. Tokkoffaa filannoon mana maree naannoo fi biyyoolessaa marsaa torbaffaa filannoo paartilee gidduutti garaagarummaa ilaalcha siyaasaa waliif kabajuun gaggeeffame ilaalcha siyaasaa waldiigu biyya keenya ittiin beekamtu kan ittiin mo'atame olaantummaan yaadaa kan ittiin dhugoome aadaan dimokiraasii garaagarummaa yaadaa waliif kabajuun wal dorgomuun ittiin caqasame ta'ee xumuramee jira. Waan ta'eefis dhimmoota kunniin irratti gadi fageenyaan maree taasisuun sirni dimokiraasii paartii heddumminaa biyya keenyatti ijaaruu jalqabe galmaan ga'uuf walii gallee jirra. Lammaffaa tattaaffii boordiin filannoo miseensotaa fi deeggartoonni paartilee siyaasaa fi qaamoleen mootummaa sadarkaan jiran taasisaa turaniin yeroo kamuu caalaa dirreen dimokiraasii biyya keenya akka bal'atu aadaan dimokiraasii akka dagaagu gahee isaa taphachaa turuun dinqisiifachaa jalqabbiin dimokiraasii filannicha keessatti mul'ate cimee akka itti fufu taasisuun ijaarsa sirna dimokiraasii biyya keenyaa galmaan ga'uuf kutannoon kan hojjennu ta'uu keenya ni mirkaneessina. Rakkooleen muraasa mul'atan furmaata argatanii jiran irraa kan hafe filannoon mana maree naannoo fi biyyoolessaa marsaa torbaffaa gaggeeffame filannoo nagahaa bilisaa fi dimokiraatawaa akka biyyaatti dimokiraasii fi hundi keenya kan ittiin injifanne ta'uu isaa irratti waliif gallee jirra. Arfaffaa rakkoowwan mul'atan mariif marabbaan seeraa fi qajeelfamaan hiikuu garaagarummaa ilaalcha siyaasaa waliif kabajuun kan mul'ate yoo ta'u wal dorgommii yaadaa filannicha keessatti paartileen siyaasaa miseensa mana maree gidduutti mul'ate cimsuun sirna dimokiraasii olaantummaa yaadaa keessatti mirkanaa'ee ijaaruuf gahee keenyas ni baana. Shanaffaa qajeeltoo aangoon mootummaa dorgommii fi olaantummaa yaadaa qofaan jedhuun hoogganamnee wal dorgommii madaallii isaa eeggatee fi biyya ijaaruu irratti xiyyeeffachuun gaggeessaa turre cimsuun biyya fakkeenya dimokiraasii taate ijaaruuf gahee keenya ni baana. Jahaffaa sochii dimokiraasummaa fi nageenya filannichaa gufachiisuun aangoo mootummaa afaan qawweetiin gonfachuuf humnoonni farra nageenyaa guyyaa filannichaa taasisaa turanii fi adeemsa seeraan ala kamuu kan balaaleffannuu fi olaantummaan seeraa akka kabajamu gahee keenya ba'uuf tumsa ni taasisa. Torbaffaa
Kutannoo uummanni keenya dimokiraasummaa filannichaa mirkaneessuuf agarsiise kan dinqisiifannuu fi kabaja olaanaa kan kenninu ta'uu keenya mirkaneessaa filannicha gufachiisuuf gochi humnoonni farreen nageenyaa taasisaa turan gocha duubatti hafaa uummata keenya irratti raawwatamuu hin qabne madaallii kamiinuu uummata keenyaaf kan hin malle ta'uu isaa hubachuun mootummaan qaamolee uummata keenyaa fi qabeenya isaa irratti miidhaa qaqqabsiisan kamuu seeratti dhiyeessuun tarkaanfii barsiisaa akka fudhatu waamicha ni dhiyeessina. 8ffaa manni maree waliinii hojiiwwan kanaan dura hojjetan caalaa karaa fooyyee fi cimina qabuun kan itti fufu ta'uu isaa fi akkasumas ijaarsa sirna dimokiraasii sirna paartilee danuu yookiin hedduminaa jalqabame itti fufsiisuun dantaa biyyoolessaa fi tokkummaa biyyaa irratti waliin akka hojjennu manni marichaa irratti waliigaleera. 9ffaa akka waliigalaatti adeemsi ijaarsa aadaa dimokiraasii biyya keenyaa yeroodhaa yerootti jijjiirama agarsiisaa kan dhufee fi filannoo bara kanaatti sagalee uummanni kenne kabajuun mootummaa uummanni filate waliin hojjechuuf waadaa ni galla. Biyya keenyaa fi naannoo keenya keessatti sirna dimokiraasii ciminaan ni ijaaramaa. Biyyi keenya fakkeenya dimokiraasii addunyaas ni taatii. Mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa caamsaa 27 bara 2018 galatoomaa.